والابن قودني dirqama gaa salaamtaa deebisuudhaaf waalaikum salaam jenneeti akkasitti deebisnee jechuudha. Bakka nagaan dhuftanis hundinuu yal gaali yal burtuqaal bakka nagaan dhufte maqaa yooniin dhee ijaarsitti heddummaata bakka nagaan dhufte bakka nagaan dhuftanis hundinuu sa'aaleen qottee jirti dhiifama yaada gabaabsineetuma dabarfanne jechuudha. Okay. Angani nu gahar. Sinira fane. Kau tani bacaan kaisan. Mali sugari. Arabana kebas mali sugari. Akan siapa dunia tadi. Waalaikumsalam warahmatullah. Akan siapa dunia tadi isian kan. Nama kayaknya dosa lah ni mata-mata dosa selimbe hor. Wah dosa tu selimbe hor ni. Wah ni dosa ni mana mata. Okay. Bagaimana jangan lupa ni. Waan takka irraa dubbanna wanni irraa dubbannu rakkoo obboleeyyan keenya irra gahaa jirtu fiinxaaleeyyii amaaraatiin yookaan fiinxaaleeyyii faannootiin rakkoo isaan irra gahaa jirtu waan takka irraa dubbachuun dirqama ta'a jechuudha. Akka Oromoodhaatitti Oromoon waan kana irraa dubbachuudha qabdi. Cal jettanii laaluu odoo hin ta'in namuu bifa dandeessaniin obboleeyyan keenya kawalloo cinaa dhaabbachuudha qabna. Tana hoggaaniin jiru warroottan qaamaan isaan sanirraa fagoo jirtan obboleeyyan keenya kun fiinxaaleeyyiin habashaadhaa yookaan amaaraa rakkoo takka irra geessaa jiran. Sigartee qaama hin hidhatin qaamni hidhate waan ta'eefuu firraa difaa'eeti gartanii wanni godhadha jira. Warroottan garuu qaama hin hidhatinii jira. Shamarran faadhaa jira. Abbootii kanneen faadhaa jira. Isaan kanneen fiinxaaleeyyiin tun rakkoo adda addaa irra geessaa jirti jechuudha. Amaarri akkuma beekamu yeruma hundaa'uu qaama laafaa laallateeti itti dhufa. Amma wanni isaan godhan rakkoo wallagga keessaa san isaan irratti bahan. Rakkoo wallagga keessaa isaan irratti bahan jechuun maaliif wallaggaatuun qaamni achi keessa kan hidhatee jiru qaama dhaaba adda bilisummaa Oromoodhaati. Dhaabni adda bilisummaa Oromoodhaa lafa san guutumaan guututti marsee ta'e. Maaliif wallagga jechuun wallagga sirraa Oromoon wallaggeettee wanni takkaan qofa suuraa tokko qofa kaastee dhiistoo doon ta'in wallaggaa san maaliif amaarri irratti wal fixa maaliif teenya jechuudhaan yeroo hunda wanni godhani beekani wallagga jechuun qabeenyaatitu jira lafa san. Amaarri bikka waatti arge malee bikka biraa teenyaa hin jiru. Siree teenya hin jiru. Maaliif lafti wallaggaa sun lafa wama hundaanuu beekamte irraa takka. Kanaaf yeroo wallagga san keessatti amaarri humna isaatti fixatee eessa dhufa? Walloodha dhufa. Walloo dhufa jechuudha. Walloo karaa hundaan wal jaaraniiti mootummaadhaas kakaasanii akkuma silaa rabshaa takka uumanii ummanni keenya kan amaaraa dhumee jira. Wallaggatti amaarri dhumee jira jechuudhaan mootummaadhaas kaasanii mootummaadhaas hirmaachisanii achi akkasitti waan sani raafe gama wallooti ol deebisan jechuudha. Gartanii walitti hidhata qaba jechuudha. Oromoo tana keessaa ummanni hidhannoodhaa fi kana ciccimaadhaa ummata keenya kana. Kanaaf nuti
akka Oromoodhaatitti Oromoontu maal godhuu qabdi. Madoodhaatitu ilaarraan tan isaan kana jidduu Wallaggaas madoodha qabdi, Walloonis madoodha qabdi. Oromoon naannoo taanii warroottan rakkoon akka Walloo fi Wallaggaatitti isinirra hin gahin obboleeyyan keenya kana callistanii ilaaluu hin qabdan. Arra isaan kun nu qaban. Madoon Walloodhaan nu malee hin qabdu. Isaan kana cinaa dhaabbachuu danda'uudha qabda. Anaas atis isin hundinuu isaan kun nu laallatan jechuudha. Dirqama namni keessaa waasitti ergee isaan kana cinaa dhaabbadhu cinaa haa dhaabbannu akkasiin hin jenne. Beeytee rakkoon Oromoodhaa rakkootiyyatti beeytee isaan kana cinaa dhaabbachuu danda'uudha qabda. Si gale bar bilisummaan baanantuun yuunitii qabaachuudha qabdaa bara. Wanta akka fiduudhaaf garee qabaachuudha qabda. Yoo ati garee hin qabne akkamatti yoo deemtee wayiin fidee itti hin dandeessu. Si gale kanaaf arraan tana obboleeyyan keenya Walloodhaa dhumaatii dheengaddaa dhumaatii achi duraasan malee haareetti rasaasa itti banan jechuudha. Namni Oromoodhaa naman tuqu ammoo lafa isaati irratti abbaan fedheewu laafaan fedheewu sin dhiisu. Kanammoo qaamni haa xiqqaatu haa guddatu waan ta'eefuu firraa deebisuudhatti jiran. Silaa wanni tun arraan tana naannoo teenya silaa taate akkam naannoo Harargeetii fi Arsii silaa taate namni harka mataarra kaayateetuma booya malee yookaan Jawaar keenya nu dhaqqabii jenna malee yookaan OMN nu dhaqqabii jenna malee waan silaa firraa dhoorkinuu hin qabnu jechuudha. Dhumaatiin silaa arraan tana Walloo fi yookaan Wallagga keessa taate sun ilmaatu Wallaggallee wayyaadha. Maaliif qaama hidhateetiitu jiraachi keessa sanii jecha hogga qaamni hidhate sun irrate dagachiisanii ol seenan malee qaamni hidhate guututti gaafa jiru akkanaa yaaniin seenan isaanu. Ammoo hidhannoon hangi silaa Walloo keessa jirtu sun silaa naannoo teenya keessa jiraatte dhugatti naannoo teenya namuu akkuma Walloo fi Wallaggaatitti taa'ee eeggate jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya madoon Walloodhaan nu qabdi. Abbootiilee teenya akkanumatti bilaashitti qaama isaanii irrisuudhaan rakkoo adda addaa irra geessaa jiran. Kanaaf madoo tana haa fayyifannu, haa wallaannannu. Dhiigni lafatti jiga kun dhiiga keenya, dhiiga obboleeyyan keenyaati, dhiiga haadha teenyaati. Kanaaf isin hundinuu miidiyaanis waan kanarratti hojjechuu danda'uudha qabdan. Warroottan ala kana jirtanis kakaasaa wal kakaasaa gargaarsi gahaan tokko haa godhamuuf uummata kanaaf. Oromoon akka Oromoodhaatti wal cinaa dhaabbachuudha qabna. Cal jenneetuma yaada gartanii yaada waliif dabarsuu odoo hin taane gama hundaanuu wal cinaa dhaabbachuudha qabna. Walloon akka Wallootitti mataa siitiin arraan tana wal cinaa dhaabbachuudhaatti jirti. Gama hidhannoodhaatiinis haa ta'u gama adda addaatiinuu Walluma qofaatiitu wal cinaa dhaabbachuu jira. Kuni beeki nuuf qaaniidha. Kun nuuf qaani. Warroottan rakkoon adda addaa nurra hin gahin kun akkanatti yoo teenye halaaluu ta'e nuuf qaaniidha. Namoota waan kanarraa dubbachuudha qabdan warroottan silaa laayiviidhaa fi kana ol baatanii dubbattan isin hundinuu waan kanarraa dubbachuu danda'uudha qabdan. Asii garii waan kanarraa dubbachuu danda'uudha qabdan. Callistanii ilaaluudhaa miti. Rakkoon arraan tan isaanirra geessuun isin biraas ni gahaa jechuudha. Asii garii sagaleen hin jiru mobaayila kee dhaamsiitii hottu. Mobaayila dhaamsiitii hottu. Asii galee kanaaf obboleeyyan kiyya kan dhiiraatiis haa ta'u walaa kan shamaraatiis haa ta'u warroottan ol baatanii yaada adda addaa yookaan laayiviidhaa fi kana wanni jettan koottaa let me block you ba'e keessa ba'e gurra keessan dalagu deemiti dhiqiitii hootu wanni itti naqi
kiloroksiitti naqe. Okay? Namni tokko tokko uummata akkanaatii jira beeti. Sagalee sirreessi hin jiru. Sagalee hin jiru. Jiru. Ni dapat sagalee hin jiru. Ni dapat warroottan sagalee hin jiru jettan isiniin baasa. Me? Aman dhaggeemu? Me? Aman? Okay, ni jira. Sagalee ni jira. Dhiisa sabaataa dhiisa. Yeroo namni sabaatuu fi yeroo taan wanni dhaamti. Oromoon barreeda guddaan keenya maabara daansii waan taaneefi rakkoon saba tokko saba kaanitti mul'attu. Kanaaf obboleeyyan kiyya wanni isin gootan yeruma hundaahu wal cinaa haa dhaabbannuudha. Wal cinaa dhaabbadha. Yeroon qoosaadha. Qoosuma tana keessa Oromoon harka ballachuu danda'uudha qabdan. Duudi keessa waa hunda uummata akka qofa irratti fuulleeffachuun gaariidhaa miti. Gartanii? Facebook keessan nama qofaan ittiin eeguu odoo hin taane saba ifii kanaanillee haa eeyinu. Maaltu jira? Information araan tana maaltu deemu jira biyya keessa? Rakkoon eessa jirti? Wal hubachiisuu keessaa walii wanni ta'uu. Kana yoo goone araan tana nuti hundinuu gartaniimi waan takka irra ni geenya jechuudha. Waan maalayaanidhaa fi waan xixiqqoo tana hunda jalaa unuma deemnaami. Kamtu dursa? Saba ofiitii bara. Gartanii? Saba ofiitii. Waan xixiqqishoo tana itti deebitan. Waan xixiqqishoo amma isin deddeemtaniin tana niin argaa. Facebook irra waan deddeemaa hunda niin argaa bara. Waan hunda niin argaa. Maaltu jira kana hunda tolcheetiin arga. Garuu waan hin taane hunda jala ajandaa godhatanii fuudhanii deemuudhaa miti. Odoo lubbuun nama asii bahuudhatti jirtu isin waan xixiqqishoo faadhaan deddeemtan jechuudha. Yaa akhi dhufee gaafan eessaa dhufee akhi hin agartu ishee kan ta'a. Isin galee kanaaf wanni isin gootan ajandaa gootanii waan xixiqqishoodhaan hin deemina. Waan xixiqqishoodhaan hin deemina. Lubbuu namaati tabahuudhatti jirtu. Dhugatti silaa irraan tana waa haa goonu silaa jennee silaa nuti hundinuu dhiiga kannuu danda'uudha qabna ture. Obboleeyyan keenya saniif. Waan qaamaan bira hin jirreef maal godhuu qabna? Namuu harka isaa keessa naqee waan danda'u akka danda'utti baasee obboleeyyan keenya isaan san cinaadhaan dhaabbachuu danda'uudha qabna. Barbaada bakka walloon jirtutti ni beektan isin hundinuu Facebook irra waliin jirra. Garee ni qabanii yookaan namootaan Facebook irra jiranii jira isaan sanii dhaqaatii dubbisaatii waan dandeessan godha. Sigalee imboonni ni jaala yeroo haadhaa fi haafii miti bar dubbin dhiisi waan akkanaa dhiisi. Hin sabaatin yeroo sabaataa keessa yeroo miti. Namni afaan adda qaba loqoda adda qaba ni beekna. Akkaataatti dubbatu jira. Ammoo isin waan hin jirreen deddeemtan. Maaltu afaan isin jalaa fuudha? Haadhaa fi hookuufu namni afaan isin jalaa fuudhu hin jiru. Aduu lubbuun namaa bahuudha jirtu. Wanta xiqqishoo akkanaa kana dhiisaa. Bifa kanaan akkamittuu qooyi isin bilisummaadha keenyaa jettan qooyi. Isinii wanti xiqqishoo akkanaa kana jala deemu. Namni bara nama tokkorraa wayii babbarataa bara. Dhiira jechuun dhiira akka walloodhaa kana. Dhugatti silaa irraan tana walloon hidhannoo hin qabaanne hidhannoo silaa hin qabaanne arraan tana walloon lafatti naftu. Hangam takka akka hidhannoon tun bu'aa qabdu akka hidhannoon tun dawaa qabdu hawaasni keenya kun warroota nillee hidhatiin isin laallachuu qabdan barachuudha qabdan.
deemtee wanni tun yoo ganda keessa asinitti haate amaarri hundinuu hidhatee jira. Mana manatti hidhatanii jira. Mana manaa qawwee qaban. Garuu namni Oromoodhaa hin qabu. Mana manaa jechuudha. Isin galee bifa amantiitiin wanni goone jechuudhaan tsalootii gaggeessine jechuudhaan beeta kiristaana keessatti ol guurratanii namuu tsaloota goone jechuudhaan sabtii fi alhada achi dhaqanii guurratanii manatti galfatan. Naxalaa jalatti. Gatanii garuu Oromoon garuu harka qullaadha jirti. Harka qullaa jirtaati. Si galee namni harka qullaa jiru waa takka illee godhuu hin danda'u. Ummanni karaa hundaanuu nu caalanii jiran. Miidiyaadhaanis karaa hundaanuu nu caalanii jiran. Hanga barra nama keenya hunda ajjeesanii ifii isaaniitii reefka namootaan keenyaatillee kasaanii godhatanii sanirra taa'anii booyanii sanii haareetti amaaraa dhumuu jira jaanii hanqa hafe Oromoo hanqa hafte irratti bobba'an jechuudha. Xiyyeeffannaan isaanii dhiira hidhannoo qabdu lafarraa fixanii shamarran qofa akka fedhanitti itti taphachuudha. Arra bar walloon bar dhiiraa fi dhalaa isaaniitiitu hidhatee bar deddeemuudha jira. Dhiiraa fi dhalaadhaatiitu hidhatee gaara seenee diina firaa deebisuudhaatti jira bar. Kanammoo akkamitti nuti ijaanillee nagarre. Akkamitti nagarre kana ijaan. Namni wal haa gargaaru haa. Madoon walloodhaa si qabdi. Namni keenya kan walloodhaa kan madaa'e dhiiraas haa ta'u dhalaadhaas haa ta'u daa'immanii jira. Araan tana obboleeyyan keenya kan walloodhaa Saawudiirraa karaa walloodhaa akka deemuu hin dandeenye ni beektanii? Deemuu hin dandeenye. Maaliif? Walloo ta'uu isaaniitiin konkolaataa irraa buusanii rakkoo adda addaati irra geessisan. Namni kun qalbuma isaa tana wayyeessuudhaaf akkanatti feesbuukaa fi kana irra ga'a. Nu walii wanni ta'an malee keessi isaanii madaadha. Intalti walloodhaa takka ilmi walloodhaa tokko namuu manni isaa keessinuu wannidha dhiiga. Namuu madaa qaba. Manatti namuu madaa qaba jechuudha. Wanni kun nu bira hin jiru. Wanni kun nu bira hin jiru. Gartanii silaarraan tana wallaggaa hidhannoo qabaachuu baate hin dhiisan jechuudha. Walloonis akkasitti jechuudha. Baraarii waan walloorraa hafee waan wallaggarraa hafee diitu walloo dhaqqaba. Gaafa wallagga dadhaban gaafa achi dadhaban walloo dhufan jechuudha. Gartanii ummanni kuni ummata taa'u miti. Amaara jechuun ummata badaadha. Ummata sharri isaanii Israa'el babarsiise jechuudha. Amma Israa'el laala. Isaanumaatti bifa falaashiyaatiin achi dhaqa. Inni falaashiyaawoti nan jechuudhaan achi dhaqan jechuudha. Sharri isaanii tana warra Israa'el sanillee barsiisanii akka Israa'el Falastiin tana lafa isaaniitti irraa buqqaastu taasisaa jiran jechuudha. Habashaan bikka deemtutti sharriidha qabdi. Habashaan bikka deemtutti waa balleessaa deemti. Bikka deemanii irraa jechuudha. Gartanii bikka deemtutti si jala deemti. Mana kee hunda si jala seenti. Ati immoo isaanii wajji deemuudhaaf humna gahaa tokko qabaachuudha qabda. Diinni kee yoomuu yoo ati hidhannoo mataa keetii qabaatte. Yoo ati jabeenya qabaatte si kabaja malee yoo ati laafina qabaatte namnummaan si kabajuu hin jiru. Amaarri kun bara waggaa 27 guutuu hafuura baasaan turre bara. Hafuura baasaan turre. Harka lama jalaatiin uummata keessaan Oromoo haa miidhanii malee hafuura baasaa hin turre. Arra garuu uummata dhume saniitiitu takka takkaan wal jaaree sadarkaa tana
akka ta'u goos kanaas ka godheenyu hogganootuma keenya ka Oromoodha hayyootan keenya ka Oromoodha ummata wallaala deemu kana gartanii warra silaa nuti miidiyaa fi kanaan irratti jala deemnu kan beekaa keenya inni jala deemnu kan isaan kana sila Oromoon dura leencoo hucciiste leencoo lataadha sila dura Oromoon leencoo lataa lafarraa dhabamsiiste tokko walaa Baqqala qabi walaa Johari qabi walaa eenyu qabi takkittiin isii as baatee Oromoo hiikkadhuun jettu naasitti hima an Zaahirin sitti hima bee Zaahirin sitti hima dhiira jechuun kan hidhannoo qabu sigalee dhiira jechuun san malee ayyoo bar hidhannoo hin qabne daa'ima fedhuu daa'ima xixiqqaa hundaatu lafarraa ka'ee si daffaraa bar an ummata wallaalaa kan hin arga hayyoottan Oromoo kana qofa hayyoottan Oromoo qofa irratti fuulleeffatee Oromoo hiikkadhu hajo eenyu gammachiisuudhaaf hidhatta eenyu gammachiisuudhaaf hiikkattaati kanaaf warroottan tokko wallaalaaf isaa yoo amma hiikkadhaa jaan siyaasaaf jechuutu mala ammoo Oromoon dhugaa seetee hidhannoo akka hin hiikkanne hidhannoo irratti hidhachuu danda'uudha qabda irra guddaa uummanni keenya kuni uummata akka feeteedha warruma dheengadda nuti Itoophiyaa hin feenu jedhu har'a Itoophiyaadha feenaa ka jedhu gartanii hayyootaa fi hoggana jala hin deemina isaan ummata jala haa deemanii wanni irra guddaa ummata keenya kana hallayyatti darba akka isaan akka ummataatitti hin deemne if duuba deebisa waan akkanaati yoo isaan asiin deemna jaan Amaara gammachiisuudhaaf yoo isaan waan adda addaa godhan ummanninis ka'ee jala ummanni yeruma hundaahu waan isa miidhaa irraa if eegee diduu danda'uudha qaba ilaayoomi Oromoo kan fedhii ummataa dalagu diduu danda'uudha qabnaa bara kanaaf wanni goonu akka Oromoottis haa ta'u akkuma birootitti illee haa ta'u obboleeyyan keenya hawalloodha warreen akka mareetti madaawanii dawaa hin argatin bifa dandeenyuun cinaa dhaabbannee waan dandeenyu haa goonuufi wanni tun addunyaadha addunyaa tana namuu fudhatee qabrittiin hin galu hanga feete laffee dhiisteetuma deemta biraa yookaan kabirootis si nyaata ammoo du'aayiidhaas godha sagaleedhaas walii tahaa wal cinaa haa dhaabbannu tana godha malee waan xixiqqishoo tana jala hin deemina irra guddaa namni keenya wanni inni godhu maali yeroo asii walloon hamtuu keessa seentee rakkoon adda addaa isheerra geessee isin ibidda asii waadamtu keenya kabiroo ajandaa achii walii kana waan xixiqqishoo sanuu bar waan xixiqqishoo ganta keessa ban namni wanni miidiyaa kana fayyadamuuf miidiyaa kana wanni waliin fayyadamuuf waan tokkon arkin tokko khaaniif information dabarsuudhaaf gatani yommuu waan xixiqqishoo waan jibba kanaatan yoo kufuutanii kafacaastan taatan namni jibbaadha uuma malee jaalala uumaa hin deemu khalafarraa ka'ee deemu kuni jaalala arkuudha qaba bikka deemutti namni jibbaa facaasaa hin deemu gartani yoo tokko dogoggora nama sanii san gartanii kutaa bira dabra gartanii yoo waan nama dallansiisaa gartanii waan Oromoo fi Oromoo waliin dhawa yoo gartan kutaa bira akkuma nama arginiititti deebisaallee laatinaadhaaf jalaallee fuutanii sheeriin godhina akkana jettanii
maaliif wanni sun bu'aa siif hin qabdure si gadi eenyummaa keessanitti amanaa arra silaa walloon oromoodhaan nu duuba jiraa jettee silaa oromoo tanarratti dhiiste wallaahi lafa tanarra hin jiraattu lafa tanarra hin jiraattu gartani walloon arraan tana akkuma ilmaan Falastiin sanitti du'aaf irra caqasaatuma deemti gartani xiqqaa guddaan isii jechuudha takkittiin isii biyya arabaa kanarraa biyyatti tawaagoo godhattee hin jirtu yoo gaa kijiba irraa heenye malee kijiba yoo irra heenye malee takkittiin isii ta biyyatti waa godhattee hin jirtu yooma diina kana firraa eenaa akkamit diina kana firraa dhorkinaa bar mootummaan cinaa dhaabbachaa hin jiru bar mootummaanis bar isii dhawuudhatti jiraa bar mootummaa gartanii mootummaa Itoophiyaadhaa tan nama isaa dhawu kan akka Shimallis kana fa'a hoolaa kan akkanaa kana faadhaa jira gartanii warri silaa qabeenya qabeettaniis abbootiileen qabeenyaatiis warroottan mootummaadhaa waliin hojjetu warroottan qabeenya oromoodhaa amaara shallamu ለተማሪዎች ሴም ካርድ ምናምን እንሞላለን ወረጆ ጋርተን ከነከ መንሱር ጀማል ካን ቀበኛ ኦሮሞዳ ቀበኛ አልቡዶ ኦሮሞዳ ለፈራ ባፈቴ አማራ ይትንሸል ለማበር ቃምኒ ኸኛ ከወቦዳ ይፊንጀቱ ቃምኒ ወቦዳ ወላ ጃልማሮ ወላ ኤኙ ሀተሁ ወኒ ኢሲንጎተን ኢሲኒስ ሁጂዳን ኡመት አገርሲሳ qaama mootummaa keessa ummata ciccimaa dhawaate agarsiisa ummanni isin cinaa haa dhaabbatu feetan akkamatti suuraa ka'uu fi kana odoo hin taane gartani dabbolloota gurguddaa isaan san dhawaa mataa keessa dhawaati jijjiirama tokko fida isiniititu rafuudhatti jira gartani akka waan kaardii isinii kanni kaardii saniin qabaleera deemtanii sukkara fudhachaa majirtaniitti suuraa qofa kaatanii deddeemtan kanaa miti dubbii ni beek kanaa miti nuti wanni isinirraa eenyu qaamni waboodha suuraa qofa odoo hin taane warroottan ciccimaadhaa jira dabballoota gurguddaadhaa jira isaan sayyoo mataa keessa dhooytan obboleeyyan keenya kan wallootiis haa ta'u kan wallaggaatiis haa ta'u rakkoon takkalleen isaanirra hin geessu isin kanaatiitu rakkoo qaba bilaashumatti ummanni wabootiyya jajjabeetiyya maarratiyya yaa akee suuraan faarsin ummanni hojiidhaan si agarsiisu bilaashumatti suuraa hunda maxxansitee jajjabeetii yookaan itti kam jajjabeen teessuun suuraa takaatee deemtu odoon ta'in rasaasni isaanii warroottan mootummaa tanaaf gabaasan kana dhukkeetti haa kaasanii kana rakkoon akkasumalee hin hiikkattu akkasumalee ni hiikkattu warroottan Shimallis kana jala deeman Shimallis illee yoo dha'uu baatan kan Shimallis jala deemuu jira sayyoo mataa keessa dhawan kaayyoo mataa keessa dhawan achi guyyaa tokko rakkoon walloorra hin geessu guyyaa tokko rakkoon wallaggarra hin geessu kan ummanni keenya dhiibbaarra godhuu qaba bilaash ammoo yoo suuraa qofa kan faarsu ta'e oromoon ummatuma suuraa qofa faarsuu siin jetti suuraa qofa maxxansitee jajjabee koon jeen
loltanii akka walloo sanii madeessuu danda'uudha qabdan. Akka walloo sanii walirra ciibsaati. Kan akka zamat kunfaa kana fa'aa aarsaa. Guruppii zamat kunfaa silaa gartanii waan silaa immoo walloon hojjette san waan silaa immoo walloon goote san guruppiin zamat kun alqanaal jechaa jiran. ጨርሰውናል አተን ማሊ ኡመኒ mootummaadhaa wajjin walitti hidhata waan qabaniif waa hunda fudhatanii deeman miidiyaadhaan jalaan deeman madoo isaanii suuraa kaasanii viidiyoo waraabanii achi akkasitti waliif daddabarsan jechuudha. Keenya kuni takkata yeroo suuraa kaasee viidiyoo waraabuu hin qabu bar keenya hin qabu bar katani tokko filameen nama ijoolleen suuraa kaastee abaluun irraa wareegame akkana abalu ettee nama tokko filama kudhan shanii isinii fiddu kana qoba hin laalinaa sanii ol faadhaatitu dhuma. Amaara miliyoona meeqa walloon bara ganda tokko hin geessu bara. Atani kanaaf wanni godhaa jechuudha. Wal cinaa dhaabbadha bikka jirtanitti as teessanii miidiyaa irratti ol baasanii ajandaa hin jirre waan xixiqqisoo waan faffacaasina. Lubbuun bahaa jirtu tun dhiini gannaqamaa jiru kun isinitti haa mul'atu. Maal yeroo waan hin jirre hin deddeemtan. Yerummaan isin waan xixiqqisoo hin deemtan yeroo walloon balaa keessa bu'e. Huna sii qubee jaa huna sii quba jaa. Namni asii qaamni isaa irrachaa jira lubbuu isaa dhabaa jira. Ilmaan dhabaa jira jaartii dhabaa jira faamiliin bikka takkatti dhumaa jira. Isin akkamitti ilaaltan qoy bifa kamiin ammaan tana qubee ettee dubbattaa amma yeroo tana bar namni qubee dubbatu nama bilisummaa qabu bar ka bilisummaa hin qabne ka biyyaa hin qabne asteesee qubeetta yaa akhi hidhadhuuti akka dhiiraatitti falmadhu kayeeti. Walloon silaaraan tan hanqana hidhannoo silaa hin qabaanne wallaahi diinni qaata walloo saniis hanqa hafte saniis lafarraa fixee ganda keenya warra hidhannoodhaan waliin beena kan akka Arsiidhaatii fi kan akka Harargeedhaa kana akkanumatti nama jala fiiguu kana agartanii warra suuraadhaan nama jala fiiguu kana warra suuraa qofaa faarsaatuma oolu kana agartanii kanneen fa'aa guyyaa tokkotti fixan guyyaa tokkotti. Warroottan akka Arsiidhaatii fi Harargee kana agartanii isaanuma kana warroottan harkattumaatuma suuraa piroofaayilii godhuudhaa fi agartanii warri waa fiigaatuma oolu warri booyuus isaanii bara. Warra qawwee dheessuu kana guyyaa tokkotti fixan guyyaa tokkotti jechuudha. Kabajaa wallootu sitti godhuudhaaf jira. Sigari isaanii kabajaa si godhaa jiru isaanii walloodha. Ammoo isaan kana cinaa dhaabbadhu. Isaanii mataa ol qabattee deemuu jirta. Warroota woboo biin jettu qaama mootummaa qaama ciccimaa mataa keessa dhawaa. Akkamatti bilaashumatti hin deemina. Suuraa gadi hin dhiisina. Nuti suuraa teessanirraa hajaan qabnu hojiidhaan yoo nama agarsiisne suuraadhaan wal sawwaduun haftee jirti. Warroottan hin beekne minaalbaat fayyadama sooshaal miidiyaadhaan hin beekne isinaaf aarsu jajjabee homaarree waa jiru.
ifi beerran jaarsi jalaa du'e ifi kun ittiin wayyeessuudhaaf jajjabeeku haa jedhu. Lubbuu bahaa jirtu irratti suuraa gadhiistee jajjabee hojjechaan oolin jajjabeen kee kan Shimallis jala deemu itti aanaa Shimallis yoo mataa keessa dhee hucciise rakkoo Wallagga irraa dhaabbatti rakkoon Walloo irraa dhaabbatti sigalee akkasitti namni wal kabajuu eegala jechuudha. Akkasitti namni karaa waliin deemuu eegala jechuudha. Hoggaasan ijoolleen teenya tan Walloodhaa Suudiirraa nagayaan baasa horanii kara biyya isaanii deemuu danda'an jechuudha. Nagayaan yookaan kaan Suudiirraa biyya isaanii san deemuu hin danda'an. Dirqama wanni godhan maali? Baasa horanii haareetti taariba jechuudha. Jiruun hin jirtu bara. Sulxaadhaan qabamtee biyya sanitti buutee yoo naannoo ta'e dhaquu hin dandeenye. Jiruun hin jirtu bara. Kana hunda ka godhu gartanii qaamotiilee silaa hidhanne jettee deddeemtu tan. Bilaashitti ilmaan Oromoodhaa afaan faajjeessuu dhiisa. Gartanii eega hidhanne jettaniifuu eega nuti Oromoodhaaf qabsoofne jettan biyya san keessa jirtaniiti. Qotee bulaa Shawaadhaatiif qotee bulaa Arsiidhaatiif kana kan mootummaan hidhachiisee isinitti erge kilaas caccabaadhaaf kana kanaan isinitti erge harka wal qabsiistanii suuraa waliin ka'uu dhiisaati ummata jajjabaa isaan san duuba jira san qabaati dhawa. Qotee bulaa harki isaatii fi hakaafaan isaatiitu addan bahin kadhoqqeen harka isaatu irraa hin goggogin kana isnaayipar itti qabdanii kanaa hojii suuraa kaatanii gadhiisan dubbii sanii miti. Warroottan achi duubaa san qaba. Warroottan achi duubaa warroottan qaama san ergu gartanii isaan san wanni godha akkamatti suuraa gadhiisuu dhiisaa warroottan waboo ifin jettu qaafadhu sin jennaa bara hay qaafadhu isiniitiitu hojii teessaniitiitu hojii laaftuudha. Kanaaf hundinuu isinirratti ol baati. Hojiidhaan yoo garsiistan gartanii suuraa ka'uu yoo dhaabdan namu isin cinaa dhaabbate jechuudha. Bilaashumatti meeshaalee gurguddootan hidhattanii yookaan dhugaa jirtu ummatatti hima. Dhugaa jirtu ummatatti hima. Nuti isiniif qabsaawaa hin jirru mootummaa sana eegu jira dhugaa jirtu ummatatti hima. Dhugaa sanii namni gabrummaa san haa bitatu. Gabrummaa san namu harka keessa isaa kaayeti bitate jechuudha. Tunqaanyiidhaa bara. Tunqaanyiidhaa bara. Qaama oboodhaa jechaa asii gabaree qotee bulaa jilbiifachiisaa harka samii keessa wal qabadhachaa suuraa kaatanii hogga gadhiistan. Eenyu shawwaddan hoggaa san? Eenyu shawwaddan? Oduu hogganoonni duuba jiranii wanni silaa isin godhuu qabdan ummata akkasiisan. Silaa yeroo takkatti jijjiiramni tokko dhufa. Isniitiitu ummata dadhabaadhaan mootummaan ol baatee waan adda addaa isiniin ja'a. Warroottan hin hidhatin hidhadha. Hidhadhaati Walloo cinaa dhaabbadha. Kana godha. Warroottan kun ammoo obboleeyyan keenya kan Walloodhaa cinaa dhaabbadha. Gargaarsa godhaadhaaf.
isaan waluu ni fanne isinis waliin ni fatina sigere so kanaaf wanni godha wal gargaara bikka jirtanitti warroota yaadanni isaanii wannidha afaan ittiin dubbannu bulookuma hoone jechuudha maaliif yeroodhaaf sin kanninuu fi jechoota illee ilaalnuuf laalteetuma yoo wanni isaa hin ta'in kuchiista jechuudha ምናልባት መታሳት ወጅ ወሎ ለፋዳ ታና ምከና ሁን ኢምቤሲሱ ቱማ ኩቺስቴ ቹ ኮንዋን ምኑ ተቀምኑ ራይ ከናፍ ኦብለየን ከየ ሰገሌዳስ ወሊታ ወልጭናዳስ ዳበዳ ዋን ደንዴሰኒ ነሞ ኦብለየን ከኛ ሐመዶዳስ እንጭና ሃዳበኑ ማልቱና ነቅየቴ ጨልጀቴ hintai wala gargaaru rakkoo tana firraa fageessuudhaaf namni wal gurmeessuu danda'uudha qaba tokko tahanii ka'uudha roorroo firraa fageessuun dirqama roorroo firratti hin dhiisan yookaan kaan namarratti heddummaatti waan ta'eef warroottan invaayitii gaafattan sa'aan kuttee waan taateef sa'a maleedhaan seene isiniif erguu hin danda'u maaliif ummanni isa si olii rafuudhatti jiran ani waan iraftii qabuuf waalaikum salaam iraftii waan hin qabuuf yani kanaafiin yeroo tana seeni malee jalaanuu hin seenu seeraan ala waan ta'eef gartanii akkasii isinittiin dheereysu yeroo gaarii qabaadha guyyaa namuu dadhabbii irratti oolta waan ta'eef bikka jirtanitti ifeega ammoo adara obboleeyyan keenya kawalloo kana cinaa haa dhaabbannu tan godhuu qabdan tana wanni nuti waliif dhaabnu tana jechuudha obbolummaan guddoo nu tana bara obbolummaan guddoo nu tana orommaan kan walitti himattu yoo wama hundaan wal cinaa dhaabbanneedha rakkataa ofii cinaa yoo dhaabbatte namuu waan danda'u gartaniin walitti dhufee waan takka godhe eesaaf eesa bishaan kubbaayyaa tokko namatti wal qabuun irraan tana beeka waan guddoodha akka jirtanitti nageenu tahaadhaan isiniin jaa hamtuun isin arkini walis jajjabeessa wal cinaa dhaabbadhaa gareeleen teenya gareeleen qaamni hidhate qaamni waboodha waan isin hin jenne kana godha waan isin hin jenne kana godha warroottan silaa hogganootatti aananiif kana dhukkee keessatti dhukkee itti kaasaa kanneen yoo isin waan kana gootan walloorraa balaan ni dhaabbatti garuu eessatti jaartii teessaniitiitu amaaraati jaartiitu isin ajajaa bar maayikii qabattanii ol baatanii haasoftan afaan oromoo fakkaattan manni keessi isin amaara irra guddaa oromoo bar wanni miidhaanii beeytanii oromoo tana wanni miidha jaartii isaaniitiitu amaara dhuga hatta warma diaspora kana qabame warma diaspora kana qaba tan ol be live seenu inni oromo jaartii amaara akabi bilisomta daga mana keessa suuraa mililiki jira fi inni as bahee wanni jaa sanuu hajjamaan ka dafee gabbee yoo albaa dhaabbatee waraabee ol deebi'e yoo akka tasaa mana isaa waa haajamtee yoo dheeyte suuraa mililiktaan ajaa'ibaa tanaa jira tanatti oromoon gabroomtee jechuudha
Oromoon qulqulluun hin jirtu ni takkatti. Ni takkatti. Kanatti uummanni waan nu daffaree bara. Amaarri Oromoo cukkoo fiqir naachoo gosiin jaan si nyaachuudhaaf deemanii beeku. Kokkofaltee ittiin dhiyaatin. Iftuu hadhu. Namni isin tahin tokko. Namni ati Oromoo hin tahin tokko. Uummanni kun uummata jaalalaatii jee hoggasi dhufe shakki maaliif na faarsee? Namni kun Oromoodhaa miti maaliif akkana jeette if duuba laaluu danda'uudha qabdee jechuudha. Arganii yommuu ati if duuba laalle akkuma nama qalluuna qabuutitti saba kasi darbee fudhatee si nyaata jechuudha. Akkasiiti bikka jirtanitti wal quba qabaadhaa sagalee walii tahaa hamtuun isin harkini halkan gaariidhaan isin hin jaa sa'a maleedhaan seenaaniis fayyaa nu ta'a hundaafuu nageetti.